Halkan irribaaf algarra ol bayanii mucaan dhaqee bakka isiin ciiftu bira ciise. Asumaan mucaa akkuma gootee waan san mucatti kennite jechuudha. እኔ ያረገዝኩት ካንተ አይደለም። በሁለት ቀን በሶስት ቀን ግንኙነት እኮ የኔ ጌታ ቤቢ አንተ ህፃን ልጅ ነህ። ማስረገዝ አትችልም። እሺ kana malee dhugaa dubbachuu fi mana baanee deemuu xiqqoo nu dabbara. Anis amala isaa waan beekuuf Ashama kam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota Oromoo Show qaxaleen keessan baay'ee booda isinii deebitee jirti. Yaaddoon keessan iyyuu baay'een bu'aa ture isinii galee. Maaliif uga viidiyoo bohaarsoo babbareedoo baay'ee isinii qabadhee dhufeetan jira. Warreen immoo gara chaanala kanatti haarawaa dhuftan dafaatti subscribe godhaatii maatii chaanala kana ta'an isiniin jedha. Egaa maaliifuu viidiyoon samoona kana sooshaal miidiyaa irratti baay'ee viidiyoo haasofsiisoo ta'e jiru. Isas waliin ilaallaa viidiyoo baay'ee jira. Amma xumuratina waliin turuun dagatinaan isiniin jedha. Viidiyoo kanas hundi keessanuu atoo namni tokko nafin namni tokko hafuun qabu laayik gochuudhaan jalqabaan isiniin jedha. Gara viidiyoo. Namummaan taa'aa Irina waan qabu qaama namummaan guutuma Droni kamera. Baadiyyaatiif nama baradhu baadiyyaanis biyyuma baadiyyaatiif nama hin tuufatiin baadiyyaanis biyyuma. Inni uummata bira geesse uummataan akkas taphatu eenyunni dhakaa fuutanii isinis ilaan gowwoominaa yeroo baay'ee dhakaa fuudhanii akkuma allaattii simbirroo maargee rukuttanu dhakaa fuutanii keessa buusuu kana keessas. Bayyesuus. Maalaan terpeenaa warra deemer. Bayyesuus. Har'a safara taa'an jira. Achi kootu iddoo wayii deemnaa naan jedhe. Iddoo wayii eessa dhabnaan jedhe. Mi'a wayii binnaa naan jedhe. Lakki yan indemu wajii wajii kan jira biyyatti na dhisa ko naan lakki indemu dhisa ko biyyatti na shashaki naan naan tole shirga jette jedhetani maayne namni qodaa wayii binna naan jedhe qodaa wayii binna naan yoo dum finxiralee qabaate jedhetani faana de innaan faana deemu daandiitti innaa baanu konkolaataa wayii balaa konkolaataa wayii mudate natti fakkaate namni xitti konkolaataa wayii xitti cuucee dhaabbateera achi indeemnaan jedheni lakki laallu malee lakki indeemna maal isaan laalta konkolaataa walitti bu'ee taa indeemna laallu malee ishedhetani dhaabbate innaan dhaabbatu namni akka diddiiduu dabarsee ilaaluu hin dandeenye beektaa. Isum laaluudhaa jecha dhaqxee dhaabbatte maaloo inni rukutame fira kooti inni rukutame obboleessa kooti na dabarsaa obboleessa kooti inni rukutame na dabarsaa jedhee nannaa wadheen godhe namni si gaa'anii inni rukutame obboleessa kiyya inni miidhame obboleessa kiyya innaa namni dhugoomsee takka ishii fuulduratti darbituuf carraa kenneef beektaa. Faachii anis hin jedhetanii ishii faana siqeen innaan achi siisiqnee akkatti dhaabbanne ilaalu konkolaataan harree wayii rukutee tarreen lafa ciise. Inni miidhame obboleessa kooti jettee na seensistan waan dhufeen har'a na goote. Maharashaanuu lafan gooniin gooftaa. Wayyoo jedhee wanta kana amaariffaan dhaga'een ture. dubartoonni jechuudha barumsarraa fagoo jiranii jechuudha. Abbaa manaa isaanii galgalaaf ganama gubanii ibiddarra labalabanii gubanii sanaan booddee sabbaa isaa dhaqaa boonu dhala tokko dhallaan adabatee ta'a eessayyuu naqu dhala isaa laalee adabatee ta'a. Akkamatti nagaa keera jirta rabbitta toloonoo nagaa koo hin qalladdamooti wallaahi hin qalladdamoo. Dhiira hiitee keessoo kan dandeessu jaalalaa fi ulfinaa fi kabaja yoo qabaatteef malee dhiira ibiddarra labalabaa dhala tokko dhalee dhala lama dhalee inshaallaa 12 yoo dhalteef iyyuu si dhiisee deemuusaa ifadha kun. Namni jireenya rahaa barbaada malee namni jireenya gammachuu barbaada malee dhimmatti shawwa'amaa akka foonii shawwa'amaa labalabamaa jiraatuuf hin jiru giiftii ko. Biyyi nagaa miti moo ati kootee essee qumaaroo fitti taphachaa jirta beektamini. Nadhiiseen deemattee daraddari maaltu nu dhibe nuun machee maffaasaa si gargaarra miti. Warra kaayyoo akkasii keessa jirtan dafaa abbaan manaa keessadha wanta inni barbaadu dafaa jaalala dhugaatti kennaa. Galgalaaf ganama ibiddarra keessee gubdee dhala 2-3 yoon dhaleef adabatee taa'etti. Yamirrii keedhaa gawa. Akkasitti naa gorsime akkasitti naa gorsini. Baay'ee jaalala wanti caalu hin jiru. Maallaqaanis ijoolleen amantan yoo jiraattan maallaqaanis hin amanina. Inni akkas maallaqa qabaa maallaqa isaatiin fataa jedhee jiraadha warri jettani sammuu keessa mataa keessa baasaa. Maaliif wanti jaalala caalu hin jiru. Jaalala yoo qabaattan sharaa hidhattanii barandaa buluu dandeessan isin galee. Obbo Shiroon
Abbaa isaanii obbo Baaqelaa, haadha isaanii aadde Atariirraa akka lakkoofsa faranjii bara 1952 biyya Itoophiyaa fi Oromiyaa bakka jedhamu hundaatti dhalatan. Umuriin isaanii akkuma barumsaaf ga'een mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa bakka Maasii yookaan Ooyiruu jedhamutti, mana barumsaa sadarkaa lammaffaa immoo bakka Oobdii jedhamutti, digirii isaanii tokkoffaa yuunivarsiitii Madabaraa yookaan Keeshaa jedhamutti xumuran. Haala kanaan mana baaburaa bakka jedhamutti waggoota dheeraatiif qacaramanii hojjechuu eegalan. Obbo Shiroon hiyyeessaaf sooressa ija tokkoon kan ilaalu yoo ta'u, garuu dhibee akka tasaa isaan mudateen bakka hojii isaanii mana baaburaatti dhukkubsatan. Haaluma kanaan hospitaala Biradistii yookaan Tuwwee jedhamutti doktora maqaan isaa Maammaasaa yookaan Boojitoo jedhamuun utuu yaalamanii dhibeen kun waan isaanitti cimeef lubbuun isaanii dabarte. Guyyaa awwaalcha isaanii kanas Abujadii Buddeenaa jedhamuun kafanamanii Paappaasii 5 daakunoota 32 mana amantaa bakka Garaa jedhamutti awwaalaman. Jaalleewwan isaanii hundaaf jajjabina hawwinaa, biyyeen ittaa salphattu, awwaala isaanis daadhiina guutu jenna. Qopheessee kan isinii dhiyeesse an Addoodha. Shiroo keenya waan nu jalaan tuqin. Hamaanis nu jalaan tuqin. Isan nu guddisee isan nu jiraachisaa jira miti ma. Fajjisoo. Kana malee dhugaa dubbachuu fi mana baanee deemuu xiqqoo nu dabbara. Anis amala isaa waan beekuufi. Kana malee mana baanee deemuun agawaan hin danda'amneef wallahi kana malee baanii bakka waan barsiifneef bichaan ulfaata. 350 binnee asirra kaa'annee deemaa turre. Viidiyoo TikTok irratti namni kanan godhan hin jiru. Inuma hin jirre nama dubartii rabbiin uffaqee yoo taate malee wallahi. Kana amma birrii isaan bite san osoo sadaqadhee jiraadhee wallahi baay'ee tokko amma na gaabbisiisa. Naamee akka kiyya kanatti osoo boodee bar uumaame wanti nurraa goddal hin jiru. Naamee kanamee faayidaa inni nu qabu hin jiru waan ta'eef waan an godhu na waliin tura. Akkanatti kun caccabsinee akkanatti kun argite akkanatti butuchinee na Wanta kana anis beeka dubartoonni baay'een hin jaallatu eessatti hin beeke garuu eessatti hin bare garuu kana mucaa isiin na barsiiste garuu viidiyoo kana ilaalaa jiraatte guyyaa tokko mucaa tokko natti himte si akkanaa uffatu ijoolleen durbaa jette jechaadha. Maaliifuu dubartoonni yeroo kana dhiirri yeroo kana mataa keessan ilaalula. Ammi ta'e fuula laala, ammi ta'e immoo laala. Samoon kan immoo viidiyoon sooshaal miidiyaa irra deddeemee mataa namaa jeeqaa jiru tokko jira. Isa waliin ilaalamee እኔ ያረገዝኩት ካንተ አይደለም። በሁለት ቀን በሶስት ቀን ግንኙነት እኮ የኔ ጌታ ቤቢ አንተ ህፃን ልጅ ነህ፣ ማስረገዝ አትችልም። እሺ ይሄን አርፈ ተቀበለ ቁጭ በል። አስረግጬ የምነግርህ ነገር ደግሞ እኔ ያረገዝኩ ወንድምህን ነው። ይሄ የአቶ ተሾመ ልጅ ነው። ጉድ የሰራኝ ያ ከይሴ አባት ነው። እዚህ ሆዴ ውስጥ ያለው ወንድምህ ነው። የእውነትሽ ነው ሆነ ያያልሽኛ? አዎ ነገርኩሽ እኮ እኔ ያረገዝኩትኝ ከሱ ሳይሆን ወንድሙን ነው። ለማንኛውም ልሂድሽ እኔ መቤት ይበቃሻል እዚህ ድረስ። እሺ ማለት እንዲቆርጥለት በደንብ ንገሪ። ምን ልንገረው? ያረገዝኩት ከአባትህ ነው ከአቶ ተሾመ ወንድምህን ያረገዝኩት። በቃ አለቀ። እኔ መቤት ልሂድበሽ። amma mucaa kanarraa ulfoofteeti moo ansirraan ulfoofne ulfi kun kan abbaa keetiiti homaa argee jedhaatti viidiyoon kun sammuu kan sooshaal miidiyaa irra sammuu namaa jeeqaa jira isiin gadee sammuu uummata kan amma mucaan sabiyyiin kun yoo ta'e yoo waggaan isaa yoo danate ilaa waggaa 10 caalee yaadu maaliifumee namoonni irratti hojjetan jiru mee viidiyoo waliin ilaal. በቃ ሱስ ያዘኝ። የሚገርምሽ አሁን ራሱ ከሷ ጋር መለየት አልፈልግም። ደግሞ ራሱ እርጉዝ ናት። እርጉዝ ናት? አዎ። ኦኬ ባለትዳር ናት ማለት ነው? ባለትዳር አይደለችም። ታዲያ ከማን ያረገዘችው ባለትዳር ካልሆነች? እንዴ ከኔ እኮ ነው ያረገዘችው። ምን ሆነሽ ነው አንቺ? አልገባኝም። እንዴ ወዳታለሁ ትወደኛለች እያልኩሽ ከኔ እኮ ነው ያረገዘችው። ምን ማለትሽ ነው? እና ታዲያ እሺ ካንተ ይሁን ይባል አንተ ልጅ ነህ እኮ በጣም ልጅ ነህ። isiin ulfaa narraa ulfooftee akkas jedhaa jira amma mucaan. Isiin nama guddaati bicuudha ulfeessuu hin dandeessu jettee gaafataati. Piraankii ta'ee wooma isaan nuun gallee garuu yeroo kana piraankiin akkasii warra hojjettanis yookaan wanti kun dhugaa yoo ta'e yeroo baay'ee nama sodaachisu keessa geenya jira jechaadha.
ዘመዳችንን ማለት ነው ያጎቴ ልጅ ነው የሞተው። ክፍለ ሀገር ለለቅሶ በሚሄዱበት ሰዓት እባክሽን ልጄ ይሄ ልጅ እንደው እስክንመጣ ድረስ ያዥልኝ እያስጠናሽም በትምህርቱ እንትን እያልሽለት እሱ ደግሞ አንቺን በጣም ነው የሚወድሽ በቃ ያዥልኝ ብለው ሄዱ። በሚሄዱ ሰዓት እሷ ቤት ለማጥናት ሄድኩኝ እኔ ማለት ነው። እሺ ልክ እሷ ቤት ለማጥናት በሚሄድበት ሰዓት በዛን ሰዓት ጊዜ በጣም ኃይለኛ ጎርፍ ኃይለኛ ዝናብ በረዶ ነው ዝናብ ጣለ። በቃ ዛሬማ እዚህ ቤት ነው የምታድሪያለች። ምን ልበልሽ የተሰማኝ ደስታ የተሰማኝ እርካታ አንደኛ ስወጣ ራሱ እንደዛ ተደስቼ አላውቅም። በጣም ነው ደስ ያለኝ በጣም ከምነግርሽ በላይ። የምርሽን ነው ስላት አዎ በቃ ዛሬ ዘንቧል እዚህ ነው የምታድረው ደግሞ እዛ ራሱ እነሱ ሂደዋል ከማን ጋር ትተኛለህ እዚህ በቃ ታድራለህ አለችኝ። ደግሞ ራሱ እሷ ከሷ ጋር በማድረሳት እኔም ፍራሽን ያስተኛችኝ እሷ አልጋ ላይ ነበር የተኛችው ማለት ነው። እሺ ከዛስ በቃ እኔ አላስቻለኝም አልቻልኩም። ምን ልበልሽ እሷ አልጋ ላይ ተኛች እኔ ፍራሽ ላይ ነበር የተኛሁት። እሺ ወጥቼ ተኛሁ አልጋ ላይ እዛ በቃ እኔው የምፈልገው እንድትመጣልኝ ነው። ልጄን የምፈልገዋለሁ እሷንም በጣም ነው የምወዳት። ሁለቱም እንዲመጡልኝ እፈልጋለሁ። አብሬያቸው መኖሩ በጣም ነው የምፈልገው። እናቴ በእናቴ ይሻለው እንዶ እናት ካለሽ አባት ካለሽ ተባበሪኝ። አብረን አይደለንም አሁን እሷ እኔ ማቆ እንደምትወደኝ እንደምወዳት ነው። በምን ምክንያት ላይ እንደጠፋች እኔ ራሱ ምንም ነገር ማቆ ነገር የለም። ያኔ ቤተሰቦች ለለቅሶ ክፍለ ሀገር ከሄዱ በኋላ አብራችሁ እንዳዳራችሁ ነግረኸኛል። ከዛስ በኋላ የዛን ቀን ብቻ ነው ያ ነገር የተፈጠረው? ጉያ tokko እንደኔኛ ከሲ ማሊን ኮት ነከነኒ ፍሪዱናን ፍረብረ ደመኒ አቻን ወጅን ቡሌ ሙጫን ካን ኮቲ ነቱ ኡልፌሴ ጀራጀራ ላሙጫን ኩነም ያንዘብ ሲማል ጀቱ ሜሜ ነምችም ትጉን ቪዲዮ ከነርት ደለጌ ቱር ሜሜ ማልጀ daawwattoota kiyya assalaamu alaykum har'a waan ajaa'ibaa tokko isinii qabadhee dhiyaadhe sunuu maali yoo jettan mucaa isin agartan kana umriin isaa yoo guddate waggaa 13-14 daa'imni kuni dubartiin isin fotoorra argitan kuni barsiiftuudha. Maatiin isaa namni du'ee mucaa kana fidanii mana sanitti dhiifatan mana dubartii kanaatti jechuudha. Halkan irribaaf algarra ol bayanii mucaan dhaqee bakka isiin ciiftu bira ciise. Simmeetiin kun haa badu diqqaatteen qabdu ilmoo dhiiraati akkuma jedhan san waan diqqaatteellee bakkallee ga'uu baattu ilmoo dhiiraatii mire asumaan mucaa akkuma gootee waan san mucatti kennite jechuudha. Mucaa waan san qammasee hojjatee achumaan maraate bakka jaalala keessa galee jira jedhe imimmaan gannaqee booyaa jira daa'imni isin agartan kun. Achi booda ammoo ulfeessee jira daa'ima irraa qabaa akkanatti heerumtu jedhee booya kadhata. Intarvii fiddee dubartiin takka haasaa goosifte. Akkamitti waliin hojjetan jennaan akkuma isarraa haasamu kanatti waan nama ajaa'ibu. Subhaanallah dalagaa rabbii kana laala mee simmeetii kana laala. Dubartii jechuun simmeetii yeroo tokko akkana si godha. Feeggannoo barbaachisa beektanii. Amma daa'imni kuni bu'aa isiin barbaaddu san isii buusaa fi miti. Garuu isii yeroo sanitti miira keessa waan galtee mucaa daa'ima kana kennitee jechuudha. Amma mucaan daa'imni kuni miidiyaatti bahee miidiyaatti himate. Isii fidanii intarvii godhan. Itti kennee jira jettee jirti. Dogoggoree itti kennee simmee ta'ee itti kennee amanteerti. Itti kennuu amanteerti. Barsiiftuu bar waan nama ajaa'ibu. Fiqirii meelaan itti kennite amante. Garuu ulfika isaatii mi jetti. Mucaan ulfi kiyya jechaa jira. Isiin ammoo namuma keessan tuna ulfeesseedhaan jirti. Maal gootan isin kanarratti mee koomantii barreessaa. Yaada kennadha. Carraan akkanaa osoo isin mudate maal gootaati. Daa'imni kun kan mucaa kanaati moo akkuma isiin jette kanama biraati. Mucaan kiyya jedhee booyaa jira diqqichi isin agartan kun. Koomantii keessa yaada keessan uummata qaalii. Ajaa'iba warra. Akkuma argitan egaa viidiyoon kana fakkaata wanti ta'aa jiru baay'ee nama sodaachisa guyyaan dhuma gaataa jirti toobaaleen isaan isin jedha ani viidiyoo akkasii irratti haasa'ee waan taane keessa galuurraa yoo piraangii ta'es yoo dhugaa ta'es yeroon dhuma yoo mal aakhir gaa waan jirtuuf toobbadhaa bareechaa ji toobbadhaa. Kanaaf qabadheef kana fakkaata isin bohaarsee isin barsiisee itti gammadanitti yaada hamma viidiyoo kabiraatiin walitti deebinutti Oroo Show bye.